misoma milkeessuuf si addaan dureen darraa. Qabsoo misoma milkeessuuf si addaan dureen darraa. Goota misoomaaf dhaabbatee dirqama dhaloota guutuuf kallattii hundaan milkooftee hojjedhu raayaan gurmooftee jabaadhu raayaan gurmooftee biyyummaa diiguuf biyya guddisuuf guutattee hojjedhu raayaan gurmooftee jabaadhu raayaan gurmooftee. Sirrii qabattee hojmaa gammayyaa si alaa guyyaa fi halkan hojjattee. Guyyaan irraa kun guyyaa ittiin imaamata tarsimoo mootummaan qabatee deemu calla guddiftuu yeroo gabaabaa keessatti oomisha waggaatti yeroo lamaa fi isaa ol ittiin oomishuu dandeenyu irratti gara sanyiiwwan keenya isaan aadaa durirraan wajjin gamana dhufaa deeman guyyaa ittiin gara sanitti jijjiiruudhaaf akka muuxannoo wal jijjiirraatti akka ayyaana qotee bulaatti kaayyoowwan lamaan kana qabatee guyyaa ittiin gaggeeffamuudha. Kanaaf kaayyoon keenya inni guddaa fi ijoonis muuxannoon kun asirraa waraabamee qonnaan bulaa keenya hafan hunda biratti babal'atee bara itti aanu keessatti lafa bal'aa qabnu kana lafa bal'aa oomisha qonnaa irratti shingaan dheeraa irratti ji'a 7-8 irra turu kanatti gara shingaa ji'a 2-3 gidduutti dhufu kanatti jijjiiru. Kanaaf qaamni asirratti argame kun hundi bara kana eksteenshinii qonnaatiif tumsa godhee baratti aanu kanatti jijjiiruudha. Inni lammaffaa qorannoo qonna fatisii wajjinis yeroo ittiin haareetti akka nama waliigaltee guutuutti isaanii wajjin harka walitti hidhannee baratti waliin hojjennu waan ta'eef isaanis gamanumaan guyyaan irraa kun akka qonnaattis nuufis isaaniifis guyyaa ittiin haareetti akka nama waliigaltee guutuutti isa calla guddiftuuwwan qorannoowwan garaagaraa sanyiiwwan ba'an gara aanaa keenyaa keessatti bal'inaan qonnaan bulaa hunda biratti ittiin babal'isuuf harka ittiin dandeenyu irratti waliin hojjechuudhaaf waliigaltee itti guunnuus ta'uu isaa kan jiru ergaa gabaabaa dabarsuu barbaada. Kiyya Aliyyi Abduu Bakar Naanjaan bishingaa keenya dhedheeraa irraa waan inni harkaan hin jiru yeroo bonaa yoggaa waa xiqqoo irraa nyaannee achi booda bakka beelaan wal qunnamaa jira jechuudha. Eegaan bishingaa kana qorannoo qonnaa irraa wal qunnamnee qorannoon qonnaa nuu kennite kana jijjiirama kana fide beela jalaa baanee jira jechuudha. Atararraa hanga bishingaatti an hojjennoo kiyya akkaan cimsee itti jiraachuudhaaf qabsoo hadhootuun godhu jira jechuudha. Beelaaf wal qunnamuurraa jalaa bahuudhaaf dirqama kenneetti hin jira jechuudha gara kiyyaan. Kanaaf ammaan tana biyya tun har'aan tana keessatti yootiin bishingaa kanarra laallee kana jijjiirama fiduu baanne beela jala akka buunu naa abjiidha bakka. Waan raammanni xiqqaachaa deemuuf kanaaf biyyattiin teenya tun dheeraa kana maaliif fedhan ohaa loonii maaree loonii jedhanii kana jala butamuudhaa jira. Yootiin cinaa tokko irraa godhannee cinaa tokko kana godhannee yootiin kanaan jiraanne irra gaariidha jechuudha. Keessumattuu bara nafaa jijjiirama addaatiin ataranuu fidanii waan adda addaa qophii adda addaatiin bakka tana nuun gahan jechuudha. Rabbi wajjin alhamdulillahi. Kanaafuu ani wanniin biyyattii teenya tanaa dhaamu karaa kilaastera godhan kana gorree jijjiirama fiduu qabnaanta jechuun qabaan. Jijjiirama dhufa keessatti jijjiiramu qofa namni. Jijjiirama dhufa sanii inni guddaan jijjiiramni hojjetu paartii fi mootummaanis qonnaan bulaa irratti ogeeyyiin deenyaas kanarra dhaabbattee qorannoo kana gaggeessinu bishingaa bareedaa kana uffaa oomishan wanta guddaan nu dhagahamatti gammachuu guddaa asirra dhaabbannee walirraa barachuu qabnu qonnaan bulaan keenya hundi akkana babal'isuu qaba. Bishingaa kun hoggaan dhagahu odeeffannoo fudhachaa yeroo dhufetti boqqolloon irraa ka'e haa qotamee jaanii muuxannoon dabruu qaba isa kana jechuudha. Marsaa lama oomishuu danda'u qaba. Nyaata guyyatti marsaa 3 nyaanna
Ammoo oomisha keenya marsaa lama oomishine gahuu ni dandeenya jechuudha. Garuu yeroo tokko oomishine yeroo sadii yoo nyaanne keessaa bahuu hin dandeenyu hiyyummaatu as babal'ata malee. Saba kanarra dhaabbannee isa kanarratti xiyyeeffannee ogeessi keenya misooma maal jiru isa kana babal'isuuf qotannoon isaa dabaluu qaba. Techaan dabaluu qaba. Caasaan keenyas hawaasa kaasuu danda'uu qabdi. Nus caasaan sadarkaan jiru waajjira paartiis ta'e bulchiinsi isa kanarratti akka babal'atuuf gahee bahuu qabnu hunda isaanii baana. Isaan irratti waa dagalle akka babal'achuu qaba araddaa hundatti. Isa kanaafan dhimmi kun hojii guddaa fi muuxannoo bal'aa ta'u waan taateef jabaannee fuulduraas hojjechuu qabna. Galatoomaa jechuun barbaada. Magariisummaa lalisee turii